maaltu biyya keessaa nama kana baqachiisa tokkoffaa dallaalotuma uummata Oromoo kana karaa Somaaliyaadhaa fi eessarraa sentiraal karraan hordofaa jirtan sagalee ummata Oromoo የኦሮሞ ህዝብ ማለት በጣም ሩህሩህና በጣም ተቀባይ ስለሆነ ይህ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ነገር ሁሉ ለእናንተም ጥሩ አይደለም። ሲቤ ከይሰቦ ኢሚማን ኡመተ ኸና የሞቱማ ኢትዮጵያ ደገሙ ባቲ ሆገኖት ኦሮሞቲ ደገሙ ቀቡ ኢሚማን አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማርስ ጉያ ሰደተፋ ባቲ ሰደፋ በረኩ ለማፊ ዲደም ይፍተካ ዱማቲ ጁምላዳ ተን ኡመኒ ኦሮሞዳ መጋላ ሰናቢያ የመን ከይሰት ዱመን አሱማን ገርቴ ማቲ ፊ አህሊ ኢሳኒ ረቢና ሰበርሲሱ ረቢን ገርቴ ጀነታ ኸኑ ፊ ወበለየን ከኛ ማቲ ፊ አህሊ ኢሳኒ ቲፍ ደበርሰና አካ ሰገሌ ኡመታቲ አከስማ አንገፎቶታ ኦሮሞ ገመይ ነምለማ ቀበኔ ዲያኔ ይራ galatoomaadha duraan dursee asirratti nu afeertanii gadda magaalaa Yaman keessatti ilmaan Oromoo irra ga'ee gadda waliigalatti nutti jiru kana ibsachuudhaaf sagaleen Oromoodha asirratti nu afeeruudhaaf maqaa kootii fi maqaa ilmaan Oromootiin hedduu isin galatoomfadha. Itti aansuudhaan gaa wanni sila gartee uummanni Oromoo keessa jiruu fi akkaataa isaa hundattuu dhumaatiin irraan tanaa Yaman keessatti uummata keenya irratti kuni dhumaatii takkaa uummata Oromoo irratti ga'ee hin beekamnetu uummata keenya irra ga'ee kanaafuu yaada keenya gartee ibsachuudhaaf sagalee uummataa kanarra dhufnee gadda isaanii ibsachuudhaaf gadda nutti dhagahame ibsachuudhaaf asitti argamu keenyaaf hedduu galatoomaa jennaa. warra maatii isaanii warra obboleeyyan keenya gartee irraa lubbuun isaanii dabartee warra jannata rabbi haa godhuu rabbi haa jajjabeessu warraas Oromoo guutuu rabbi haa sabbarsiisuun jaa akkasumatti maqaan kiyyaas anis kan qabsoodhaa Magarsaa Abbaa Biyyaa jedhama kan dhaloota abbaa kiyyaa immoo maqaan koo Abdulaziz Sufiyaan naan jedhani kanuma baay'een sin galatoomfadha. Galatoomiyannaa Magarsaa obboleessa keenya qaalii amma gama Shaanqoo Abbaa Girnoof deebina mee jaalle Shaanqoo lammiileen Itoophiyaadhaa kan biyyarraa bahan lammiin Oromoo keessaafuu uummanni Oromoodhaa harka 95 kan tahan gama baqattootatti yeroo laalluu biyyoota adda addaa biyyoota Arabaatii fi akkasuma Jabuutuma xiqqoo Soomaaliyaa akkasuma Yemen biyya Arabaa Suudiis haa ta'u harka 95 baqattoonni lammiilee Oromooti. Akkasumatti ammaasis mootummaan Itoophiyaa tan gama dippiloomaasiitiin yookaan embaasaaddaroonni Itoophiyaadhaa kan biyyoota amma an lakkaa'e kana keessa jiraatan tuffiin isaan uummata Itoophiyaatiif qaban uummata Oromootiif qaban waa'ee rakkoo tanarratti mee maal? Tuffii sabaa fi sablammoota biyya tanarra qubataniif qabu milikeetota hedduudhaan ibsuun ni danda'ama. Itoophiyaadhaa yeroo hunda ummata biyya tanaa ummata silaaniin bulcha jiru kana gattiqqeessee akka sabaatti gattiqqeessee ummata miliyoona 120 kabaja xiqqaa tokko laatuuf. Fakkeenyaaf imbaasoonni biyyi Itoophiyaadhaa qabdu kanneen biyyoota biraa keessa jiran saba bakka bu'anii biyya san jiran keessummeessuurra saba biraa yoo keessummeessan isaaniif irra gammachuudha. Waan kana qabatamaanis agarree jirra. Maadhaa jiru. Dippiloomaasiin tokko kan biyya namaa jiru wanni irratti dalagu ganamaa fi galgala uummata san ta'uu qaba ture. Xayyaarri Itoophiyaadhaa kan Afrikaa geggeessaadhaa jiru kun sabasaa ka hidhaa seene ka harka mootummaa jiru imbaasiin jala deemee ganamaa galgala akkamitti bulanii akkamitti oolanii falli jara kanaa maal ta'uu qaba je'ee jala deemee yeroodhaan warra mootummaan qabee harkaa qabu san karaa biyya dhaloota isaanii deebisuudhaa turre ture. Garuu imbaasiin Itoophiyaadhaa ummata san qubaa'uu qaba. Qubaa'uun qabu. Sila akka nama tokkootitti erga ummata san bakka bu'anii imbaasummaadhaan naannoo san turan
galgalaa ganama makiinaan deeman makiinaa mootummaatiin deeman banziilli ka ummata saniiti biyyarraatti naqamoonni kuni mindaadhaan dalaga saba kanaaf eega dalagetti ummata kanaaf eega dalagetti imbaasiin galgalaa ganama dhaqee ummata san osoo inni bultii torba bultii kudhan achi keessan bulle gara biyyaa deebisuu turra ture. Erga deebisan ammoos ummata deebisan kana qubsiisuu itti yaadanii saba kana qubsiisanii ummata kana qubsumarratti akka namni kun kara biyya namaan deemne qubsiisuudhaa turra ture. Jaalle Magarsa ummanni baqattoonni kanatti seeraan ala biyyarraa bahaa jiru huni ilaa hanga ammaatitti wanni ati agartee faayidaa fidaa jiru. Durarratti ummanni keenya kun nama biraan komannu ummatuma keenya kana komanna durarratti maaliif warroota nama biyya keessaa guuree tarkaanfiin dhaawaataan biyyaa baasus numa jira ummatuma Oromooti. Laalaa walii sabummaa waan amma nu deemaa jiru kana daran miidhaa biyya isaanii keessa ta'anii waan akkanaa godhatte jedhanii nama kana waan hin taanetti bobbaasanii fidan. Hoggaa as dhufe ta biraa harka maneedhaa harka du'aa harka jechuudha. Dura maddi kun cituu qaba. Uummata Oromoo keessaa sammuu Oromoo keessaa uummata Oromoo akkana bobbaasee olii gaxaree uummata Oromoo biyyaa baasu kun cituu qaba. Maaliif yoo jette ililbeen hedduun dhaabbattee duraan. Daran jaarraa dhufee dabru keessa akka ammaan tanaa uummanni Oromoo hamaa keessa jiru. Matalan gaafa gurbaan mallas boodaa buyya bulchu Liibiyaa keessa namni tokko namni 12 kana qalamanii nama 18 baandiraan Itoophiyaa buute. Arraan tana Oromoo nama 400 nama fedhe haa ta'u Yemen keessatti hoggaa waan san arkan mootummaan Itoophiyaa guusin jechuun mootummaa Itoophiyaa keessa Oromoo jirami. Oromoo tana keessaa mootummaan Oromoo as bahee arra saba keenya kasilaa waa barbaadachuu biyya namaa keessa gartee qoonqoo fi jiru deeme. Arma lasalleen bicha giriin baanii shaasha adda jecha amma nuti falle'an akka yaada kiyyaatti tokko uummata Oromoo harka fallee jira. Maaltu biyya keessaa nama kana baqachiisa tokkoffaa rakkina diinagdee yoo ta'es biyya teenya bar biyya gincanii nyaatanii bar rakkina diinagdee yoo ta'es amma Oromoon diinagdee biyya keessatti abbaan diinagdee jiru jiraatu dhaamsan duru jidhaamaadha osunis dubbachuu hin danda'u mootummaa harkaa qabasanii waan hin godha hojii ati maal jennaan kute amma maaltu jira dallaalotuma uummata Oromoo kana karaa Somaaliyaadhaa fi eessarraa seentaraal Bosaasoo hidhatee ilaa hanga Jijjigaatti nama keenya kana waa gurgursiisaa ofu kana Oromoon uummata kana akkamiif irraa dhoorkinee warruma Oromoo ta'e kana nama irraa diinaa wajjin gaa namni sirriitti oguu bobbee kamni dhoowwitee qabdi iftaan beeku. Sirri falli isaa maali? Nama daddabarsu kana. Falla isaa Oromoon itti yaaddee uummata kana madda san goggeessuu qabdi. Uummanni kun akka nurraa dhaabbatee nama biyya keessaa akkan guurree Oromoo ta'an jechuudha. Arra Oromoon akkana ta'uudhaaf amma fakkeenyaaf yeroo nama fidanii agarra ati gandata keessa dhalattee sirrifatu yoguu ganda tokko si fidatee maallaqa askanni hula si cufaa ijoollee meeqa dhageenya akka godhan warrummaan ganda isaanii jechuudha. Dura dhiibbaan uummanni Oromoo walirra gortuu dhaabbachuu qabdi fala duraati. Yoo Oromummaan itti dhagame. Kan lamadaa Oromoon fallisii biyyasii keessa jira. Qabsoonsii biyyasii keessa galtee jirti duraan bara. Matalan guyyee Jabuutii irraa bahu namni shirjeeti Eeltiraa tanallee dhufee waan taateefuu naannoo sanitti dabarsummaa Oromoo barbaadee warri silaa sammuun gabrummaa dadhabdi. Dippiloomaasii ilaan deema. Hin qabdu immoo dippiloomaasii ammaan tana. Warri ala jirus harkaa uummanni hogganoonni silaa waa yaadu biyya keessa galee shukkumamu jira. Si galee mati. Kanaaf qabsoon isaanii biyya keessa jirti. Namni guruppii nu ijaaramu keessa biyya keessa firraa waan dhorkuu danda'a. Lamadoo hin murattee Oromoon qabsoodhaaf gadi hin baane. Burjaajeetee kana facaatee jirti. Akkatti Oromoon kara tokkotti luucootee qabsoota ofirraa gootee mee biyyuma san keessa nagayaan jiraannaa mootummaa keenya kan nuti barbaannu filannaa jettee itti godhattu kanarra yaaddee alaa keessaan duula kanarra bobbaasuu qabdiin jedhan kanuma yaadne keenya. Galatoomni siin jenna akkasumatti jaallashaan qo mee obboleeyyan keenya warreen gartee biyya Arabaa kana keessa jiran kan horii kafalee keessaafuu kan shamarranii nama bifa haariyaan biyya tanatti deebisaa jiran karaa taaribaatiin karaa seeraan alaa biittimma isaan keessa dabaranii dhufaa jiran biyya lama ta mangistii hin qabne ta mootummaa hin qabne Soomaaliyaanis mootummaa hin qabdu Yemanis mootummaa hin qabdu rakkoo uummata kanarra dhufaa jirtu walumaan arkaa jirra dhageeyaa jirra fuulduraaf mee maal dhaamtaaf sagantaan teenyaas gamatu muraara jirti. Yaanni kee bareeda. Garuu
falli ummata kanaa kan nama kana buqqaasee akka inni biyyaa bahu godhaadhaa jiru. Mootummaa impaayera Itoophiyaa kana niin bulcha ifiin jiru kan ummata Itoophiyaa kanaaf naasuu waan jedhan aantummaa waan jedhan hin qabneetu ummanni kun akka bahee barahaa biyyoota alagaadhaa keessatti akka dhumu godhaadhaa jira. Irra harki dardarri Oromoodhaa kan biyyarraa faca'u kun hayyoota Oromootiin masakamuu turre ture. Hayyoonni Oromoodhaa waan kana irratti xiyyeeffachuu turre ture. Humni xixiqqoon dardaraa tabaatee arraan tana biyya ollaadhaa jirtu yoo lakkaawwan saboota keessaa 190 Oromoodha. Waan kana irratti hayyoonni Oromoodhaa dadhabbii qaban. Dadhabbiin isaan qaban saba kana akka sabaatitti luucceessanii wal jala oofanii jaaranii akka inni biyya isaa keessaan baqanne akka biyya isaa keessa taa'ee falmachuu danda'u akka baala mukaatti harca'aadhaa jira. Wanni kun Oromoo qofa irratti miti. Sabnummaan Itoophiyaatu akka Itoophiyaatti kabaja dhabee harca'aadhaa jira. Keessattuu immoo Oromoon dhiibbaa addaatii irra jira. Waan kun dhugaa mootummaa biyya bulchu miliyoona 120 Itoophiyaadhaan hooggana qabdu taate dipiloomaasiin isaa biyyoota ollaa keessa jirtu saba Itoophiyaadhaati kabajaa godhuudhaaf ganama galgala galmee siidaa qabattee lakkoofsa mana hidhaadhaa jiru eenyuun dhukkubsatee eenyu hidhaa jira jala deemtee yoo kalaaltu taate biitti ati itti baqatee namni kee jiru si kabajjeen nama kee kana abaluun dhukkubsateettee kaduu isii awwaallattee ka jiru fudhattee galfatta xayyaara akka bishaanii qabdi. Garuu Itoophiyaan nama kana galfachuun barbaaddu. Dhumaatiin nama Itoophiyaadhaa bakka iyyutti wanni akka dhumuuf Itoophiyaan akka namni kun itti galuun barbaaddu dhiibbaa mootummaarraa jiraa jechuudha. Irraa akkasuma Magarsa mee uummata Oromootiin maal dhaamtaaf warra jirti? Uummata Oromootiif waan hin dhaamu warri biyya dimokiraasii keessa jirtan biyya dimokiraasii itti gabbaanii waa dubbachuu keessa jirtan laata ummata keenya kabaqate kanaaf maal godhu jirtanii warra hidhatti namni guuramu jiru kanaaf xiqqishollee hula addunyaa dadha'u jirtanii laalaan ummata Oromootu durusun itti dhageemu qabdi. Kan lamadaa mootummaa Itoophiyaa keessa dhaaba jiru OPDO baanan saniif dhaamsa tokko qaba. Maaliif ji maqaaf OPDO dha agarte isaan kana keessa akkuma sheexaanni hedduutti namni nagayaalleen jiraachuu ni malchisa. Arra Oromoon rakkoon dillituun irra geessee sadarkaa amma jirtu kana gubbaa irra geessee qoonqoo garaatiif jechaa fi mana galuuf jecha ummata Oromoo lagatee alagaadhaa wajji ummata Oromoo akkana xiqqeessuun isaa kun isan baastu yoo dhugumaan ilma Oromoo ta'e kanicha keessa jiru jechuudha. As garagalee ummanni kiyya kun maaltu sadarkaa kana dhufe jee mootummaa Itoophiyaa san keessatti ummata Oromoo fala inni itti biyya isaa keessa nagayaan jiraatuu fi biyya isaa keessatti mootummaa abbaa biyyaa itti filatu godhu tattaaffii godhu qabu warra OPDO keessa jiru sun. Tokko Abiyyi Ahmadiif hin dhaamsa qaba. Rabbi haa geessu dubbii tana isa bira. Oromoon tunumaa isan goone irraa hin dhaladhees jee Oromoodhaas jee Oromoon tuni bahara ni nyaachistee nama guddistee nama baaftee Oromoo tana waan isin gootees hin qabu. Arra akka namummaatti jechuudha. Dhiinni irra ganna qabu kun boru akka inni itti gaafatamu if beekee ummata Oromoo irraa harka fudhatee hayyoota keenya warra hidhaa jirus nu gadhiise. Ummata Oromoodhaa dhaaba ummanni Oromoo jaalatu filmaataaf biyya keessatti gadhiisee akka ummanni Oromoo qeeddacha'u akka godhu anis akka namummaatti dhaamsatti dhaama jechuusatti. Kan biraa warra baqatee biyya kana keessa jiru. Rakkoo Oromoo irraa ogguu dhufte. Yoon irra ibiddi bu'e akkasirra bu'eetti tokkummaa baananiin kaanee rakkoon jirtu furachuudhaaf bakka jirru akka wal quba qabaannu akka ilmaan Oromoo Oromummatti walii yaadanii waliin jiraatan akka kabaja walii kennan osoo gandummaan maalummaan naannummaan gosummaan osoo hin ta'initti akka Oromummaatti rakkoon nama biraa muncee biraa hin taatu warra tana keessa jirra akkamitti tana keessa baana jee akka ummanni keenya wal mari'ate gartee yaada isaanii karaa Rabbii kadhachuutiinis karaa waan fedheetiinis haa ta'u yaada isaanii wal mari'atanii wal gargaaranii waan itti dhufe waliin keessaa ba'an dhiibbaa isaaniif jidduu godhan qofa akka dhaaban ummanni Oromoodhaa jaalala godhatee isaan irratti namni biraa akka wal godhatuu fi ummanni Oromoo akka tokko ta'uun barbaada. Kan sadaffaa sabaa sablammootaaf
ለብሔርና ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙት ማለት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ማለት በጣም ሩህሩህና በጣም ተቀባይ ስለሆነ ይህ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ነገር ሁሉ ለእናንተም ጥሩ አይደለም። እናንተ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ለእናንተ ነፃነት ለእናንተ ትግል ነው የታገለውና ይህን የኦሮሞ ነገር ዝም ብላችሁ እንዳትመለከቱ ዋና ደገፈተኒፍ ከበየ ስርና ፈርተኒፍ እስኒን ገለቶን ፈዳ ገለቶማ እናን ሜ ተንጡምራ ደቂቃ ተክ በለሰኛ ፈቃደና ሻንቆ አባግርኖፍ ሁሉ ጨይስን ዱማቲን ኦሮሞ ተነመካ አርአተና ኑት አስደማ መፎልዱአፊስ bakka jiruutu isaanuma nama miliyoonaan namni hidhaa jira boru manni yoo gubate akkasuma jara keenya beekuu qaba namni waan kana hogganoonni oromoodhaa ati kaaroo keessaa ba'uu qaba anaas si beekaa keessaa ba'uu qaba imimmaan ummata kanaa yoo mootummaa Itoophiyaa dhaga'amuu baate hogganoota oromooti dhaga'amuu qabu imimmaan ummata kanaa imimmaan dardara kanaa imimmaan shamarran kanaa dhumaatiin lammii tanaa tiif jecha fedhii isaanii dhiisanii yaada isaanii dhiisanii yaada waliigalaatirra yoo ummata kana luucceessanii hara qabsootti oofanii ummanni kun biyya isaatirratti abbaa biyyaa taheen qubatiin dubbiin hedduu rakkisaadha. Ani falmaan jechuu barbaada. Galatooma inna sagantaan teenyaga amma gama xumuraarra jirti mee wanni siif hafee yoo jiraatte obboleessa keenya Magarsaa daqiiqaa takka odoo hin dheereessine. Wanni naaf yoo jiraatte warri biyya namaatti durbe waan harkatee galee siin qabu rakkumaa rakkoo harkatee daa'imman lafaa koo akka biyyaan baaneen dhaamsa dhaama. Kan lamadaa yeroon tun yeroo qaroominaati. Yeroo namni nama jala buluu miti. Yeroo namni nama sodaatee illee deemuu miti. Uummanni Oromoo sodaa siin qabu tokkummaadha kan inni dhabe tokkummaa isaa jabeeffatee gurra tokko godhatee karaa silaa barbaachisutti uummata Oromoo kana karaa tokko deebi'anii qabsoo isaanii godhanii mootummaa isaan barbaadan kaayyachuun dirqama yeroo tanaatii xumuramee jira jechuudha. Lamaafi har'a asirra nu yaamtanii yaada keenya nu gaafachuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa uummata Oromootiinis hedduu galatoomaan isin fayyaa ta'a. Galatoomaa innaan gaa obboleeyyan keenya Shaanqoo Abbaa Girnoof akkasuma Magarsaa galatoomaa innaan sagalee uummata Oromoo irratti nu kabajanii nu dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Mars guyyaa Saylaffaa baatii 3 bara 2020 sagantaa teenya asuma irratti xumurra galatooma.